Sagaw nagaan ko innonni irraa maddee akkam jirta lubbuu ko baay'ee isaan si yaade an boqonnaa dhabee waa'ee makeen yaada atoo akkam jirta na yaaddeettaa laata anis hin daganne yoon fagaadhe sirraa suura namummaa kee ana keessa jira atis nan dagattu nan beeka garaa kee anas jaalalli kee kophaa koo naraa kee ansuman jaaladhee jiru booqa kee jaalalli kee na waadee sammuu koo na jeeqe qaama sirraa fagaadhus yaadan sirraa fagaanne fageenyi hammaatee dugdaaf garaa taane fageenya danuun baasuu walumaan jiraan amma dhumaa hubadhu lubbuu koo dhugaan jirus kanuma ansi qofa malee nama biraa yaadu baay'een si jaaladha si dhabuun barbaadu atis narraa fagaattee jiraattu salaala nan beeka keessa kee yaadni kee na faana ati naaf bishaanii kan dheebu na baastu ati naaf soorata kan na jiraachistu maddi jireenya kee anaafis jiruudha iddoo nati hin jirre anatti hirruudha hoogganaa lubbuu koo baay'een si jaaladha bakkuma jirtutti uuman siif kadhadha.